Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Today is a Friday. Friday is a grammar day, guys. Kabimtoota daawwattoota channel Aku English with Oromic. Beegara channel keenya nagaan dhuftanis jecha guyyaadha barumsa grammariitti walitti deebinee jira. Guyyaa kun guyyaa Friday yookaan immoo guyyaa Jimaataati. Every single Friday we have a grammar class. And last week or last time we have seen rule number 4. It is about what? About past tense. Past tense in active as well as in passive. Today, in the will of God, we're gonna learn it is past continuous tense in active as well as in passive. Now, let's have a jump over it. Okay. Kamtoota kiyya barumsa keenya barumsa grammariiti. Why active gara past, why active passive barachaa jirra. Torbee darbe keetti waa'ee afuraffaa waa'ee past tenseidha akkamitti active gara passive jiran barannee jirra. Hadha immoo past continuous tense tense shanaffaa akkamitti gara passivetti akka jiran walumaan ilaala jechuudha. So here you go. All right. Past continuous tense in passive. Past continuous tense in passive jechuudha. Okay. Formulaan keenya as dura yeroo past continuous tense formulaan keenya akkami yookaan immoo formulaan keenya kana dura akkami yeroo hundayyuu subject plus was or were plus verb ing for plus object. Formulaan keenya kan past tense kan active jechuudha. Yeroo hundayyuu formulaan keenya akkamini subject plus was or were plus verb 1 or verb 1 plus ing for plus object is what is active formula. Okay, formula ka akkamiti kan active jechuudha. Subject plus was or were plus V1 or verb 1 plus ing form jechuudha. Formula active kana gara passive yeroo jiru maal ta'a? Kana jechuun subject plus was or were ammallee formula past continuous keessatti maal deebi'a? Was were ni fayyadamna jechuudha. Akkasumas plus what? Plus being plus V3 plus by plus object jechuudha. Azura sinitti mijira tense present continuous tense yeroo baranu yeroo hundayyuu formula keenya bingi ka fayyadam tense lama keessatti fayyadamna. In present continuous tense as well as in past continuous tense keessatti maal fayyadamna? Bing jechuudha. Kana ka agarsiisu maalidha? Gochi sun amma jalqabamaa jiraatu agarsiisa jechuudha. Kun ammoo jalqabamee kan jiru agarsiisa jechuudha. Kanaaf formulaan keenya maalidha? Kan passiveidha? Say plus was or were plus being plus V3 plus by plus object is what? Our passive formula. Formula keenya kan akkamiti? Formula keenya kan passive jechuudha. Formula keenya kan passive voice jechuudha. Okay. May example ilaalu. Example in I hope you will understand very well. Example in isinii galadhee Abdii qaba jechuudha. Now, may walumaan ilaalu. Example in keenya tokkoffaa maalidha? Here is I was driving the car. I was what? I was driving the car. Ani konkolaataa oofan turedha. Hime kana gara passive yeroo jiru konkolaataan anaan oofamee yookaan immoo anaan oofamuu jalqabamee jira. Kana jechuun mi'a jiru yeroo hundayyuu akkuma isin dura isinitti himeyyuu eessaa argamsiisin jedhee jira gara dhumarraa argamnaa jechuudha. Kanaafiyyuu the car jennaan the car himni the car yookaan singura yoo purayi. Yoo purayi ta'e weerii fudhata. Yoo singura ta'e maal fudhata? Wazii fudhata jechuudha. So the car was egasi maaliya being jechuudha. Okay? The car was being then verb 3 driving maaliya driving nachu driving. Okay? Driving ta'a jechuudha. Okay? Verb 1 isa drive. Verb 2 isa immoo drove. Verb 3 isa maaliya driving ta'a jechuudha. Kanaaf V1, V2 fi V3 ta'a jechuudha. Kanaaf sadii kana verb 1, verb 2, verb 3 especially irregular verb 1 ta'eef osoo baay'ee dubbistanii qabatanii bareeda jechuudha. Verb 3 beekuun Ingiliffaa keessatti baay'ee barbaachisa. Especially kitaaba kutaa 8ffaa kan duraaniitii fi akkasumas immoo kitaaba kutaa 11ffaa osoo duuba isaa osoo laaltanii ni argattan jedhee yaada jechuudha. Okay. Kanaaf the car was, all right? The car was being driven by whom? By, okay? Okay. The car was being driven by whom? By ayin kana gara mijirama? Gara miti jirama. So the car was being driven
by me and nature. By me and nature. Okay, now let's see example number 2. Okay, example number 2 says that just she was making what? Tea. Isheen maal dalagaa turte? Shaayii dalagaa turte jechuudha. Kanaaf shaayiin isheen dalagamu jalqabame. Kan hiika kana maal jechuudha? The car was being driven by me. Konkolaataan anaan oofamuu jalqabame jedha. Okay, kunillee akkan goonaa yeroo hundayyuu dhumarraa qabna jechuudha. Tii jechuun maalidha? Singular jechuudha. So T jechuun was immoo where fudhata? We can say was. T was, then verb 3, I mean, being osoo hin goone, verb 3 osoo hin goone dura maal goona? Being goona jechuudha. Cause tense continuous waan ta'eef jechuudha. Continuous waan ta'eef being fudhata jechuudha. Keensi lama farattillee being faradamee jira laaluu dandeettan. So T was being, okay, making verb 3 isaa maalidha? Made deebi'aa jechuudha. Making irraa maal deebi'aa? Made deebi'aa jechuudha. So T was being made by whom? Shin keenya garamitti jirama? By her ta'a jechuudha. By her ta'a jechuudha. By her ta'a jechuudha. Okay. Example number 3. Example sadaffaa maalidha? He was singing a song. He was singing what? A song. Amma gaafii kana yeroo gara passivetti yeroo jijjiirru, passivetti yeroo jijjiirru akkam jira? Okay, yeroo hundayyuu eessaa qabna? Dhumarraa qabna jechuudha. A song. Okay? A song jechuun singular hima purraidha, singular jechuudha. So a song hima fudhata, wasii fudhata jechuudha. A song was maa taanis maatu dhufa? Being jechuudha. Aboo si galaa jiraa? Yeah. Okay. Okay, isinillee isinii galaa jira jedhee abdii qaba. Yoo isin galiin na gaafattan comment irratti jechuudha. So a song was being, okay? Verbiin keenya maalidha? Verbiin keenya singingidha. Singing verb 3 isaa maalidha? Yookaan immoo verbiin keenya tokkoffaa maalidha? Singidha jechuudha. Verbiin keenya tokkoffaa maalidha? Sing jechuudha. This one is V1. V2 isaa akkam jira? We can say sang. Qubee A qaba jechuudha. Bakka I kana A buufna jechuudha. Sang. Verb 3 isaa maal ta'a? You ta'a jechuudha. Sang jennaan kallee kun verb 3 isaa jechuudha. So kan fudhannaa nu verb 3 keenya jechuudha. So a song was being sang by whom? By him ta'a jechuudha. By him ta'a jechuudha. So haala kanaan activity keessan gara passive jiruun hin danda'ama jechuudha. Okay, example afraffaan. Okay, farmer or a farmer was milking the cows. Okay, a farmer was milking the cows. Kun hima gaafii afraffaadha, active dha. I want to give this one as a homework. Akka manatti hojii manatti isinii kenna hin yaaltan jechuudha. Gaafii kana hin yaaltan. Okay, gaafii kana yaalu akka jijjiire kanatti jijjiiruu yaala. Okay, yeroo hundayyuu eessaa qabdanii dhumarraa qabdan jechuudha. Dhumarraa qabdan jechuudha. Dhumarraa yeroo qabdan akkamitti jirtan kun formula isaa jira. Deebisee ammoo example kanaan bifuma kanaan kanallee jijjiiruu yaalati challenge godhaa yookaan ammoo ofuma daala hagamta akka deebisuu dandeettan ofima keessan ilaaluu dandeettan jechuudha. Kanaaf barumsi kiyya tense shanaffaadha. Past continuous tense kana fakkaataa torbaan dhufu tense past perfecting hanga walitti deemutti nagaatti naaf turaasin jecha dursa yeroo hundayyuu chaanalii kiyyaa namoonni chaanalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa diimaa tuqaa deebisee ammoo notification beelii xiqqaasan gurraacheessaa eegisee ammoo viidiyoon yeroo hunda jummaa fi guyyaa harbaa isin bira gaa'edhee abdii qaba nagaan naa turaa see you next time bye.